Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkami nagaa keessanii jirtu ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegattanii yeroo kana keessanii aanaa dhufuuf deebi'ee dhufee tanan jira guyyaa har'aas isiniin jedha. Lubbuun yoo nu jiraate inuma deebinee walitti dhufnee wal wajjiniin haasofna wal wajjin dubbanna isiniin jedha. Warroonni aaraa mana koof aaraa taatanii har'a dhuftan mee maamila koo ta'uu hin dagatinaa akkasuma warri jirtan illee laayikii godhaa laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'an isiniin jedha sheeriillee itti dabalaa. Tole egaa guyyaa har'aa keessatti as kaleessa nagaan ta'eera uumaa miti jedheen ture. Har'a ganama egaa warri as jirtan jechaadha. Biyya kana keessa warri jirtan biyya nani jiru kana warri jirtan jechaadha. Namoonni naannoo sana jirtan egaa dhageessaniirtu warri naannoo sana hin jirre tarii biyya fagoo irraa fagaattanii jirtan immoo isinittan himaa isiniin jedha. Akka biyya nani jiru kanaatti sa'aatii 11 gubbaarratti jechaadha kan boombiin dhufee dhoosanii qajeelanii. Argitanii jirtu jedhee yaada akkasuma warroonni televezyiinii ilaaltan irraa hubachuu arguu dandeessu. Ijoollee baay'een naannoo sana akka carraa ta'ee akka tasaa ta'ee ijoolleen keenya naannoo sana gubbaarraa hojii hojjechaa jirtan. Waan biraan jedhu kan inni manaa isin baase sinaa eegu yaa obboloota kiyyaa. Anis naannoo sana yoo jiraachuu baadheyyuu anam fakkeenyaaf asiin gadi ilaale fooqirraa yeroo akkasittiin namni naannoo sana jiru dhiisatii ana irraa xiqqoo nan siqaa garuu immoo nan arga fooqirraa garuu immoo guggeeleedha yeroo mucayyoon na laalchistuyyuu baay'ee irraa siqaadha jechaadha. Kanaaf obboloota kiyya rabbiin sinaa eegu siniin jedha akkasitti tokka'ee manni yaada gubachuu hin didu akka malee aarri isaa si ol buk jedheetu samaayetti si olee aara jechaadha. Yeroo akkasitti boombisuun xiyyaarri dhufee warratee rukutee deema sana. Waan baay'ee natti dhagahame keessattuu jechaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya gaarii keessa jirtan yeroo viidiyoo hojjedhu keessatti waan baay'ee jettu keessattuu maqaa giifti duree keenyaa maqaa hin jettu natti fakkaate giifti duree iyyuu siniin jedheen jira warra nu hojjisiisu kana jechaadha ka maqaan dhayinii siyyuu rakkoo sirraan gahuu danda'u warri jettanirree kaan naanaatanii jirtu. Eebbifamaa siniin jedha warri kaan immoo maaltu si dhibeet hojii keenya hojjetattuyi maaliif waa'ee isaa irraa haasoftaa warri jettanii jirtu ani gara kamiyyuu hin deeggaru siniin jedha. Ani deeggartuu eenyumaa miti ani Itoophiyaawwiidhaan siniin jedha obboloota kiyya wanti isinii galuu qabu. Lammaffaan immoo ijoolleen homaan beekne akka as keessatti hin miidhamne tokkoof yoo miidhamanirree lafa miidhaman sanatti dirqama gargaaruu wal gargaaruun nu bira jiraadha malee dhugumaan wanti nageenya hin jiru akkuma isin tokko jettan jechaadha. Yaada keessan ilaalee jechaadha. Waaqayyo sinaa eegu rabbiin keessa sinaa eegu akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Dhageessanii jirtu siniin jedha tokko har'a tokko keessatti yeroo akkasittiin dhufe argitanii jirtu. Baay'ee tokko rifadheeni rifaatu akka malee rifadhee yeroo maskootirraan banee ilaalu micayyoon kiyas utaaltee waarrattee riibarraa kaattee yeroo akkasitti ilaaltu mana haadha ishiitti dhiyoodha yuunsee irraa xiqqoo siqaadha. Waan baay'ee natti dhagahame ijoolleen keenya yaa rabbachi keessa jiru laata keessa jiru laata ijoollee baay'een akka achi dhaqxaniin beekaa akka tarii dhaquu dandeessu hojiidhaaf dhaquu dandeessu safara naannoo lolli kun itti xiyyeeffamee jirutti jechaadha. Xiyyeeffannaan isaanii akkuma siniin jedhee ani egaa gaafachaan jira giifti duree kiyya maqaan na'innaan jettu waan ta'eef yeroo hunda waaqaa ishee waan fayyadamuufu ishiin akkanaan jetteetti safaruma amma rukutan kana qofadha kan isaan rukutan jechaadha. Waan sinii galuu qabu obboloota kiyyaa warri irraa fagoo jirtan fagoo jirtu irraa faminaan siniin jedha. Warri isatti dhiyoo jirtan achumadha bakki rukutamu wanti bakki rukuta waan ta'eef isaan amma deddeebi'anii dhufanii waan ba'aniif sana galmaan gaachuuf jedhaniituma waan biraatiif seetanii lubbuu namaa baasuudhaaf jechaadha. Lubbuu namaa baasuudhaaf jechaadha. Kanaan dura namni tokko du'ee jira kan jedhan jechaadha. Namni tokko nama lamadha. Inna suura isaanii maxxansanii jiru siniin jedha nama lama ajjeesanii turanii. Nagaa habuusu rabbiin nagaa habuusu tokkummaa biyya kanaaf isaa kennu biyya dhuftee rukuttuuf isaa kennu. Nuyi nagaa barbaanna nagaadhaan nu haa eegu rabbiin keenya inni manaa nu baase waaqayyo tiksee gaarii nuuf haa ta'u siniin jedha. Waan hin deddeebi'ee viidiyoo hojjedhuuf beektu
dhugaa ani fakkeenyaaf amma mana gaariin jirarre iddoo gaariin jirarre beekta'u yeroo baay'ee ani iddoo gaariin jira jedhee too of tuuluu hin beeku obboloota kiyyaa ijoollee rakkataniif keessi koo na gaddaa akkasuma ijoolleerra waan tokko ga'a laata jedhee tanan keessi koo na dhiphata malee ani odoo akka kamiyyuu ta'e mana gaariin jira siniin jedha. Gaarii yoon jiraadha fakkeenyaaf gara waggaa jaaffaa fixuufan jira naataanan dasna jennaan waggaa kana qixxee taa'e miti obboloota kiyya. Kanaaf kanumarraa nu badhaan siniin jedha ijoolleedhuma biyyoota kana keessatti rakkoon isaan qabarra ganaa ammoo mana hin taane keessa jiran doorsii waan akkasuma icciitii keessan illee hin baasina waan isaan sin gaafatan illee ittiin haasa'ina waan hin jedhu ani waan natti haasa'anii irraa kaasee jecha ani garuu waan kamoota wajjin haasa'ee kuni kana akkasii bakka jedheetoo gara shindee qabdetti qabeetoo wajjin deeggaree ni nan danda'a nama rakkoo waan akkasiin irraa gahuuti nama jechaan garkamiyyuu of tuulu osoo hin taane ani amantaa nama kamiin kabajanii hin jaalladha obboloota kiyya waan sinii galuu qabu jecha jarri immoo jara siyaasatti nu Itoophiyaawidhaan wanni nu gashuu hin jiru Itoophiyaadhaan bakka. Innaa kanaafan yeroo baay'ee deebi'eetoo viidiyoo hojjedha koomentii keessan ijoollee biyya nuyi jirru kana kan hin jirre biyya nagaa kan jirtanii waan baay'ee naan jettu wareedha fi ata jiikeen hojjetattu maaltu si gashee maalirraa haasoftaa waan kanarraa maaltu si dhibee jettu obboloota kiyya baay'ee tochi keessa jira obboleettii xiyya maaltu nan dhibne eegaa ijoolleen keenya kan bilbila hin qabne iyyuu baay'ee isaaniitu jira bilbila warra bira hojjetanii fudhatanii waarratanii yuutuubii kan hordofan akkasuma waan tokko irree kan laalan bilbila kan hin qabne jechaadha isaan kun otoo lubbuu isaanii darbe namnuu quba isaan hin qabu bara. Warra garaatti gadi guuttateetu ijoollee keenya eenyummaa bakka isaan jiran iddoo isaan hin jirre beeknuudha tokkoon keenya dhugaa dubbachuudhaaf. Ani bootan gaariin jira maaltu biyya gaarii keessa hin jirattanii fataa ofirraa jettanii haasoftu sin haasa'asin uumaa miti nuufis nuu darbaa ijoolleen keenya uumaa miti obsaan siniin jedha lolichi hachuma waan ta'eef gara biraa miti garuma sana naan jettee jirti. Kanaaf waaqayyo sinaa eegu rabbiin keessa sinaa eegu akkuma amantii keessanitti kadhadhaa du'aa keessan godhadhaa siniin jedha obboloota kiyyaa innarraa immoo akka ajaa'ibaati tuskiin innarraa hawwiyyeedha jarroo dhugaa rabbii baay'ee hin beeku ani garuu ani eenyuu ilaalle maqaasaa iyyuu televezyiinii banee ilaalle namitti yeroon gaafadhu ishiin garuu safara kee hin ga'een jedheen ishiin hojiin irraa fagaattee jirti itti dawwalee lakkina bira miti wanta akkasii yaadda innaan jette jechaadha. Innaa bakkuma tokko jettee natti himte ishiin jechaadha. Wanti tuskii sana silaa dhageessan jedhee yaada barra. Hin dhageessu warri irraa fagoo ta'e malee hin dhageessu asitti dhiisati wantichi Joordaan ishii bukkee jirtutu hin dhaga'ama jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan amantiidhumaan qabdaniin kadhadhaan siniin jedha oduu isaanis hin naqnaayi. Rabbiin sinaa eegu yaa obboloota keenya nagaan nu haa gashu hin gallas yoo jenne akkatti galdu hin qabnu ammaa fi obsineetuma dandeenya siniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatooma nama guyyaa boruu immoo jiraateetoo wal wajjiniin haasa'u rabbiin nu haa taasisu laayik sheer godhamaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa baay'ee turtii gaarii chaaw siniin jaalladha.